Mucayyoon kun waggaa tokko ol dhabamtee turte. Har'a garuu Waaqayyoof haa galatu argamtee turte. Ashama akkam jirtu hordoftoonni seenaa tuub nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkuma argitan mucayyoon kun Caaltuu Geetahuun jedhamti. Kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti mucayyoon kun dhabamtee turte. Egaa namoonni warroonni Libaanoos keessa jirtan yookiis Beerut keessa jirtaniin beektu akka lolli ture hundumti keenya iyyuu hin beekne jechaadha. Mucayyoon koo kanaan dura abbaan mucayyoo kanaa yaa Oromoo koose mucayyoo konaa barbaada erga sagalee ishii dhabee waggaa tokko guuteera. Waggaa tokkoon dura jechaadha. Waggaa tokkoon dura abashaa keenyatu mana ishiin hojjettu turte jedhan. Abbaa isaanii sagalee isaanii hin jira. Waggaa tokko olii sagalee silkii mucayyoo saniin sagalee nuuf qabdi ture. Innaa maatiin ishiin bira jirtu ture mindaa ishee akka hin kennineef dubbatee jira abbaa ishii jechaadha. Abbaan mucayyoo kana egaa erga lolli akka lolli ka'u nutti himtee turte jedhanii abbaa ishii. Egaa lolli sun immoo Beerut keessa yookiis Libaanos keessa jalqabee sagalee mucaa kootii erganiin dhaga'ee waggaa darbeeraa jedhanii turani. Egaa akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu Beerut keessatti lola cimaa ture. Namoonni baay'een dhabamanii namoonni lubbuudhaan darbaniyyuu baay'eetu jiru. Egaa ishiin immoo har'a lubbuu mucayyoo keenyaa jirti jechaadha. Egaa mucayyoon kun akka dubbatanitti har'a akkuma kanaan dura sagalee naaftaa ilmoo kootii isiniif jechaa turan har'allee sagalee mucayyoo kanaa jira jechaadha. Egaa kanaan dura akka rakkachaa turte maatii isheetti hubattee jirti. Egaa hundumti keenya iyyuu warroonni biyya ormaa jirru ofii keenya iyyuu waliif sagalee taane malee namni sagalee nuuf ta'u hin jiru. Akkuma keenya mucayyoon kun of jijjiiruudhaaf maatii ishee jijjiiruudhaaf haadhaaf abbaa ishee biraa baate. Har'a garuu Waaqayyoof haa galatu mucayyoon kun lubbuu isheetiin jirti jedhamee jira. Egaa warroonni Beerut keessa jirtan hin beektu rakkinni kashiitu Beerut keessi rakkina guddaa keessa jiru jechaadha. Anuma mataa kootiin jalqabee jechaadha. Maaliif maallaqallee arabni immoo si jammarii yoo Waaqayyo sin gargaare maallaqa keessanillee jajaan irraa fudhachuu yaadai. Mucayyoon kun akka maallaqa ergaan turre abbaa ishii dubbatee jira jechaadha. Innaa abbaa ishii yoo dhageeffachaa turtan ta'e mucayyoon kun akka rakkinni guddaa irra gahaa ture dubbattee turte jechaadha. Abbaa ishiitti himattee turte yeroo dubbistu keessatti jechaadha. Maaliif jennaan kashiittuu Beerut yookiin Libaanos rakkina guddaa keessa jirti hin beektu. Warroonni as keessa jirtan lola yeroo lolaa san jechaadha. Ofii isaaniitii malee namoota baay'ee gadi baasanii gataa turanii. Dhugaa Waaqayyoo warroonni as keessa jiru nuti argaa turre namoota baay'ee osoo bakka madaamiin keenya nama gaariidha nama baay'ee bayetti dhadhanii gabbaasanii gataa turan jechaadha. Warroonni seera kontiraata jiraniyyuu jechaadha. Warroonni bakkee hojjetanillee yeroo sanitti hojiinillee dhabamee baay'ee rakkachaa turame. Garuu isa sanirra darbee har'a mucayyoon kun lubbuudhaan baatee jirti. Gooftaaf galanni isaan badini. Warroonni kanaan durallee sagalee taa'aa turtanii akka mucayyoon kun sagalee ishii dhaga'amu gootanii ammallee akkuma dandeetti keenya ankiyya sagaleen hin dhaga'amu jechuu osoo hin taane sagalee taanee fi mucayyoo kana lubbuu ishee akka baraarru kabajaan asin gaafadha jechaadha. Karma barbaade iyyuu haa ta'u shar waliif godhaa. Mucayyoon kun abbaa ishee kanaan dura rakkina guddaa fi rakkina jabaa keessa akka jiru dubbatee ture jechaadha. Abbaan mucayyoo kanaa baay'ee gana dabaddabuutti illee gaanii jettee egaa namni gaafa jirru waliif yoo mirmanne gaafa namni tokko du'e profaayilii riip jechuu dhiibne har'arraa qabnee sagalee taanee fi mucayyoo kana gara dhimmi ilaallatutti illee eenyu jechuu dandeenya jechaadha. Hundumti keenya iyyuu akka amantii keenyatti Waaqayyoon kadhadhaa fi isiniin jedha. Egaa Waaqayyo haala yoo namaa mijeesse malee haalli biyya Libaanos keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Har'a garuu mucayyoon kun nu dawwaltee jirti. Galatooma jedhanii daanidha. Mucaa hin beektu mucaa tokko irraa daanidha
bilbilanii turan jechaadhaan dubbistee turte maal isheen akka keessa jirtu immoo jala buune siniif eenyu jenna warroonni ammas akkuma kana dura sagalee mucayyoo kanaaf taa turtan ammallee sagalee akka taanuuf isiniin jedha. Egaa mana gaarii keessa teenyee akkas hin godhu jechuu odoon taane dhugaa dubbachuuf araboota tokko yoo ta'e malee arabni tokko baay'ee in ulfaata jechaadha. Hin beekna walumaan hundumti keenya iyyuu aga humna keessanii akka dandeetti keessanitti sagalee ta'aa fi mucayyoon kun akka lubbuu isheetiin gara biyyaallee galtu maallaqallee akka fudhachaa turre abbaan adaraa isinitti dhaamee jira jechaadha. Dhugaa sagaleen faa abbaa ishee in jira jechaadha. Dubbatee jira gadi bahee har'a garuu sagalee mucaa kootii dhagayeera. Hammas immoo Oromoo koo isinitti kennadhee mucayyoo koo akka achiin baaftanii jedhanii dubbatanii jiru jechaadha. Egaa hundumti keessaniyyuu sagalee hataanuuf isiniin jedha. Egaa hin beektu wanta hundumayyuu jechaadha. Biyya ormaa kana keessatti nuti yoo wal gargaarre malee namni nu gargaaru tokkollee hin jiru jechaadha. Gaafa rakkanne namni nuuf sagalee ta'u nu mataa keenya yoo ta'e malee namni sagalee nuuf ta'u hin jiru jechaadha. Egaa waan irra geenye akka viidiyoo hambiraati walitti deebinu taana warroonni jalqabaa qabdanii haga ammaa kana na hordofaa turtan galatooma kabajamaa. Warroonni subscribe godhin immoo asuma subscribe godhaa maatiinaaf ta'a isiniin jedha. Wantoota hamma dandeettii keenya jechaadha amma sagalee waliif ta'uu qabnu isinii eenyu jedha. Warroonni yaada qabdanillee hazalatti naa barreessaa. Mucayyoo kun immoo akka mucayyoon kun silkiillee hin qabdu akka isheen silkiillee heeyyamaniif waaqayyoon kadhadhaa fi sagalee ta'aa fi warroonni dhimma laallatutti illee akka share gootaniif kabajaanas gaafadha. Amma viidiyoo hambiraati walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha.